argatee yoo ammoo faayinaanshaali rakkuma keessa jiraate deebi'ee meentaalitii illee fayyaa argachuu hin danda'u. Rakkoon biyya faranjii kanatti rakkoon guddaan xiisharraa si dhufti. Biyya tanatti biyya faranjii jirra yoo torbaan tokko cheyni kan kee sinseenne yoo torbaan tokko dalagaa dhabdee torbaan lama dalagaa dhabde bakka san istireesaa si seena. Bakka cheekaa san istireesni furdaa kanaa si seena jechuudha. Sigalee namnummaan fayyaa qabu ni dadhama. Kanaafi hogguu fayyee booda waan ittiin ifutubu waan jiruu isaa ittiin gartee ittiin eegalatu yookaan jiruu isaa ittiin gadhaamnu takka haalafatti qopheessinu kana yaanni jiru. Namni kun aartistiidha jara keenya. Aartistii saba guddaa Itoophiyaa tana keessaa miliyoona 80 bakka bu'eeti aartistii keenya ka jaalannu ka dhugumaan Oromoo jaalatu ka Oromoo illee dhugaan jaalatu jechuudha. Aartistii Kadiir Martuudha. Qoonni inni Oromoo tanaaf kenne laafaa miti gurbaan kun. Xiqqeenya sarraa eegalee haga aduu guyyaa har'aan tanatti sigalee ilmaan Oromoo babbareedoo kiyya shamarran Oromoo babbareedoo kiyya dargaggoowwan Oromoo abbootii kiyya haawwan kiyya sheekan Oromoo qeensi Oromoo hunda walitti qabee Oromoo tana iyya takkaan nama laalu namni kun. This is giftiidha kun giftii addaa qaba namni kun kennaa addaa dhugatti walii qooduu gaariidha. Namni akka aartist Kadiir Martuudha aartistii Oromoo keessa odoo baatiriidhaan barbaadde hin argitu dhugaa. Nama giftii qabu onneen isaa lapheen isaa Oromummaadhaan guutame nama Oromoo iyya takkaan laalu nama tokkummaa Oromootiif halkanii guyyaa lallabu nama qabeenyarran kaayyan nama gartee Oromuma tana mataa ol qabuudhaaf Oromoon kiyya naaf haa jiraatu Oromoodhaaf haa jijjiiramtu ani akka soogiddatti akka gartee shaamatti haa baquu jee jiruu isaatti murteessu jechuudha namni kun. Nama hagana si jaalatuuf Oromoon xiqquma parsentuma 10 illee taatu yaaduu qabna. Nama kanaaf yaaduu qabna. Jireenyi isaa nu yaachisuudha qaba. Imimmaan isaa laallee guyyaa hunda diliidha. Sigalee inni immoo isin kadhaadhaafii miti. Oromoo kadhaafii miti namni kun kaboo'u. Oromoo jaalala Oromootiif bu'a. Jaalala Oromummaaf qabuuf bu'a. Oromoo tokkooma. Oromoo wal jaaladha. Oromoo jabaadha. Bas barsiisaadha namni kun. Barsiisaa yuunivarsiitii Oromoo guddaa fi hangafa jechuudha. Kanaaf ammatti bakka gaarii jira, fayyaarra jira, wallaanamaa jira, humaa takka gartee beelawaan jiru, rakkoolleen harkaan qabdu, namaa bira jira, wayillee waan itti wayiin godhanillee ni qaba. Ammoo Rabbi nu haa fayyisu du'aa godhaaf. Yoo achii gabbahe jireenya isaa ka bu'uuraa kana sigalee waan irra dhaabbatu jijjiiruu qabnaa. Haju tokko kana. Kanaaf gargaarsi isaa tokkoffaa GoFundMe'n qophaa'ee jira. Inni lammataa Noorz Ameerikaa keessatti karaa waldaa Maccaatu Lamaatiin Zeellee fi Kaashaappiin qophaa'ee jira. Feesbuuka kiyya jalatti maxxanee jira. Shabboollee inni maxxansuuf deema ammaa tana. Garee WhatsAppii banuuf deemnaa Saatardee kana jechuudha. Achirratti warri Noorz Ameerikaa jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya irraa hirmaadhaa qooda keessan ba'a. Akkanumatti Kadiir Martuu ni jaalannaa injiina. Yoo Kadiir Martuu jaalattan ilmaan keessan agabsaadha. Dhibba takka illee taatuchi keessa buusa. Sigalee achirra wal arguuf deemna maqaan hundi tokko tokkoon tarraa'uu deema maqaan namaa WhatsAppii gubbatti warri Noorz Ameerikaa jirtan keessattuu maqaa namaa achirra barreessina. At the same time Kanadattis akkasumatti jechuudha. Kanadattis akkasumatti karaa waldaa kanaatiin Kaashaappiin achi inni qophaa'a. Karaa Zeellee qabattaniin beekan waan biraa qabdan manii tiraansfer kajuu qabda warri Kanaadaa. Manii tiraansferii fi karaa Zeelleetiin karaa Kaashaappiitiin waanuma isin qabdaniin Kanadatti isiniif qophaa'a. Isinis achirratti maqaan keessan tokkoon keessan tarraa'uuf ta'a jechuudha. Eenyuutu achirra gumaachinii. Sigalee waan kana Artist Kadiir Martuudha Oromootti gabbee isinitti boo'uu qabu. Yes, namni kun gargaaramuu qaba. Gargaarsi isaa barbaachisaa. Ifitti murteessi. Atummaan fi murteessi. Gargaarsa kana godhi. Namni kun nama fayyaa hin qabne. Sigalee murtiin inni kennulleen ammaan tana murtii sirrii ta'uu dhabuu danda'a. Kana laaluu hin qabnu nuti. Murtii isaa laaluu hin qabnu. Inni gabbee kas hajuu, inni kana hajuu jennee laaluu hin qabnu.
ni beektan namni oguu dhukkubsa biyya keenyatti nama firaatu nama qabatee nama wallaannata haasonni inni haasa'u yaanni inni dabarfatuu fi murtiin inni waan yaanni inni kan hundinuu murtii qaceela jennee fudhachuun hin barbaachisu yeroo ammaa tanaa kanatti nutu murtii san fudhatee koreen kun waan san fudhannee goona jechuu erga takka na gargaaraa jee bas dhumate na gargaara Oromoon tiyya na quba haa qabaattu jee jira lallabamee jira wanni kun nama hunda bira ga'ee jira kanaafuu karaa lameen kanaan biyya alaa keessatti zeelee maali biyya Ameerikaa keessatti zeelee fi kaashaappii karaa goofandimii Kanaadaa keessatti goofandimii karaa manii tiraansfariitii fi karaa WhatsAppitiin akkasuma biyya Arabaa keessatti jaalattoonni aartist Khadiir Martuu joolleen jenereeshinii sirba isaatiin guddattan warri Khadiir Martuu jaalattan hundinuu qooda keessan baha ifii wal kaasuu qabdan namni nu haa kaasuu jechuu miti ani nama tokko bar an diriirsaan nama tokko namni nan kaafne bar ifiifin kaka'umsa fitti godhe ifiifin firratti murteesse so nama biraa kaasuun qaba hundi keessan dabballee taatanii waan kanarratti dalaguu qabdanii jechuudha akkasuma warri South Africa jirtan Kaayiroomaan jiran biyya keessa immoo akkaawuntiin biyya keessa maallaqa biyya keessa qofaa irratti akka guuramu dubbanne wal dubbanne jechuudha maallaqni biyya alaarraa akka chikin ergamne akkaawuntii sanitti because mootummaa wajjin amma xiqqoo rakkoo waan jiruu fi maallaqa kanuma biyya keessa taajirran Oromoo warri waa qabdan dureeyyiin Oromoo wayyaadataa qofa yaadataa fakkeenya godhadhaa obboleeyyan kiyya rabbii jaadha Oromoon hundi warri waa harkaa qabdan yaadataa Juneedii fakkeenya godhadhaa aboo leenci akkasii silaa haati marraa 10 dhalte silaa marraa 100 silaa nama akkasii haati silaa nu dhalte sigalee Oromoon nama akkasii 100 silaa qabaannee nuti asin jirru silaa ammoo namni waa qabu yaadataa qofaa miti ka yaadataa ol qabu meeqaa jira booni beeynaa bar sigalee hanga maqaa keessan isin dhooynu hanga maqaa keessan liisin tarrefnee akkasitti isin maxxansinuun eegina akkaawuntiin biyya keessa jiru irratti taajirran Oromoo qoftiin achirratti darbaa warri waa harkaa qabdan inumaa ummata Oromoo biyya keessa jiru hin dararru taajirran Oromoo qoftiin naggaadeen Oromoo xixiqqoorraa hanga gurguddoon akkaawuntii ustaazonni keenya biyya banan san achirratti nayxan Hamzaan isiniif ibsuu ta'a yookaan isiniif maxxansa boru Hamza Haji akkaawuntii san maallaqa biyyaa qofan isiniin jee maallaqa biyya alarraa hin ergina because akkaataan maallaqni itti seenu sun qorannaa adda addaatiin mootummaan seera haaraa waan baasee fi ka biyya keessaa qofa achirra buusa ka biyya alaa bakkuma jirtanii waliin qaba ka Awustiraaliyaatti ka Kanaadaatti ka Ameerikaatti san booda koreen keenya kun hayyoota Oromoo bira daballee irraa mari'annee waan malu waan gartee cubbuun keessan jirre qulqulluu akka Oromootti nama isin amantanii wajjin waan kana laallee mala dhooynaa jechuudha. Amma immoo osoo namni odoo aartistiin kun dhukkubsatu osoo gartee inni ciisaa jiru fayyaan isaatu har tokkotti hin bahin waan akkasiitiin goonaa waan akkanaatiin goonaa jennee waan biraa keessa galuu hin dandeenyu. Dura fayyaan aartistii keenya san booda isa du'aayii godhaa fi asii waa walii qabuu fi san booda waan isaa malu goonaa jechuu akkas hangasiin jechuu barbaade kanarratti dabalee Khadiir Martuu qofaa miti aartist Abdishuu Ammaa asumaan hin dabarfadhaa dhaggeeffadhaa aartist Abdishuu Ammaa akkuma Khadiir Martuudha sabboonaa Oromoo nama yeroo dukkanaa keessatti waan qabu hunda dhadhawatee jechuu qabeenya isaa dhadhawatee Oromoo tanaaf seenaa dalageechuu yeroo Oromoon kilippiin beeyne yeroo Oromoon takkaa viidiyoo sirba Oromoo laalteen beeyne seenaa hojjetee viidiyoodhaan dalagee qabsoo Oromoodhaa sabboonaa Oromoo ta'ee ummata Oromoo hakaasaa ture jechuu namni kun abbaa qabeenyaa guddaadha ture wanni isin beekuu qabdan Abdishuu Ammaa taajira ture nama qabaata nama gartee namaa gargaaraa ture jechuu nama santu osoo hin jaalatin dhiibbaadhaan gabrummaadhaan sigalee dirqamee biyya abbaa isaa tajaajila kusanirraa dhiibamee biyya namaatti ba'e waan qabu hunda achitti roorroon harkaa fixee kaan diinni saamee kaanis gartee jalaa faffaca'ee achitti kunoo akka isin gartan akka dhukkubsatee akka nuti waliin garru kana keessa jira jechuudha. Amma inni jabuutirraa ka'ee biyya galee jira. Uummanni Oromoo biyya keessa jirtan please deemaa dhaqaa
akka kanniisatti itti daandaadha dhaqaa laalaa namni kun nama seenaa guddaa hojjete Oromoodhaafi. Gaafadha waan qabdanillee itti kennaa warri biyya keessa jirtan. Rabbi isinitti haa kennu dhaqaa itti kennaa gargaara. Gargaarsi isaa gargaarsi Abdishuu amma akkuma jennetti itti fufuu qaba biyya keessaayis. Itti fufuu qaba biyya alaatiis itti fufuu qaba biyya hundarra Abdishuu amma waan dandeessan gargaara. Hogguna akkana isiniin jiru antiyyaa gargaareetiin jira Oromoo. Sagalee ta'eef maallaqallee gargaareetiin jira. Warri akka kiyyaa addunyaan ni dhumatti gargaara. Warri carraa kana argattanii biyya faranjii jirtan gargaara horiin kanuma hoo gabbaatan doolaarri 100 bunaan dhuydanii yookaan waan taanetti balleessikan. 100 takka 50 yoo gargaartan waan guddaadha biyya sanitti. Deemaa gargaara. Hai. Fakkeenya godhadhaa akka yaadataa Juneedi. Mana akkamatti itti dhaqee wal'aansa ajaa'ibaa sadarkaa olaanaa geessee gargaara obboleeyyan kiyya. Dhaqaa seenaa dalagadhaa addunyaa tanarraa duutan irratti waartan maallaqaan hanga feete qabaadhu maallaqa hulbata tokko nyaata biddeena tokko nyaata hoo hai namu waluma qixa nyaanna keessattuu biddeena tokko achi nyaattu biraa duuta addunyaa tana nama rakkateen gargaari obboleessa keetiin gargaari.